akka biyyaatitti inisheetiivii muummee ministeeraa kennaa mijanii gadi buusan keessaa tokko wabii midhaan nyaataatiin of danda'u. Kana gochuun immoo birmadummaa biyya keenyaa guutuu gochuu jennee hojiilee hojjetamaan ture keessaa tokko hojii fayyadamummaa qotee bulaa keenyaallee karaa guutuu ta'een mirkaneessuu danda'u. Kanaa olitti immoo akka biyyaatti galma wabii midhaan nyaataa karaa guutuu ta'een mirkaneessuun birmadummaa biyyaa guututti mirkaneessuuf kan danda'u keessaa tokko Komishin qamadii midhaati. Naannoo kanatti amma waggaa lammataatiif hojii kana hojjechaa jiru. Barreen gaddaa wanti xiqqoo iddoo kanatti jalqabame agreesiivlii immoo barabaranaa finnaa piroojeektiin tokkollee karaa olaanuun jira laaftan jedhee yaada. Isaan walitti hidhee naannoo kana karaa guutuu ta'een akka misoomatti galu goonee jira jechuudha. Kanaaf yoo xiqqaate aanaa kana keessa qofatti gara 25,000 hektaarri qotamee jira. Akka guddina kanaatti gara hektaara 200,000 fi 50,000 olii ta'u qamadiin bonaafamee yeroo ammaa kana akkuma argitu makanaayizeeshinii yookaan immoo tiraaktaraan qonnee kombaayinaraan akka sassaabu gochaa jira. Kanaaf as keessa paakeejii baay'eetu jira. Tokko wabii midhaan nyaataatiin of danda'u akka biyyaatti. Lammaffaa birmadummaa wabii midhaan nyaataa karaa guutuu ta'e mirkaneessu. Sadaffaa fayyadamummaa qotee bulaa keenyaa bonaaf ganna oomishuun qabeenya uumamaa itti fayyadamuun keessattuu lafa qabnaa, bishaan qabnaa, qilleensa gaarii qabnuu jennu kana walitti fidee fayyadamummaa qotee bulaa keenyaa daran dabaluudha. Sadaffaa fi inni guddaan immoo qonna keenya gateettii qotiyyootii fi haamtuu irraa baafnee gara tiraaktaraa fi kombaayinaraatti keessattuu agirikaalcharal makanaayizeeshinii kan jennu kana karaa guutuu ta'een itti fayyadamuun oomishaaf oomishtummaa dabaluu yeroo keenya akka qusatu gochuu qotee bulaan keenya kana qofaa miti yeroo isaa asirraa qusatee hambisee immoo hojii biraa irraa akka oolchee fedhii biraa akka argachuu danda'u. Asiin dura qamadii biyya alaatii galchaa turree biyya keessatti oomishuun of danda'uu jalqabnee jirra. Kanaaf akka waliigalaatti wanti asitti argaa jirru kun yoo walitti hidhaanii ilaalle roga hundaan fayyadamummaa hawaasa keenyaa daran karaa guutuu ta'een kan dabalaa jiru ta'uu isaati. Kanaaf akka waliigala yoo ilaalle kun yaadama ilaalama ida'amuu irraa maddee gadi buunee caasaan keenya lafti kun asiin dura caffaa ture, raaree ture, badhee wayii ture, fardeenni fi harroota horiitu irra oola. Tajaajila biraatiif immoo ture. Isa kana immoo yeroo ammaa kana bishaan gara olaanaa kanatti kaafnee akka bishaan irra ciisee hin balleessine erga goonee booda tiraaktaraan qonnee misoomsinee tajaajila kanaaf akka oolu godhamee jira. Kanaaf caffeen asiin dura horiin irra oolu kun horiifillee san hunda faayidaa hin kenne amma xiqqoo beekumsa itti dabalamee saffinnaa fi beekumsaa fi kalaqa itti dabalamee yeroo ammaa kana akkuma argitan jannata lafarraa ta'aa jira jechuudha. Madda qamadii baay'ee asirraa hektaaraan akkuma argitan yoo xiqqaa 50, 60, 70 haga 80 illee oomishamaa jira. Aanaalee amma guddina shawaa kaabaa kana keessatti aanaa bichuu nya'a, dhuka tokkee, jiddaa, sulultaa, dagam, kuyyuu, zahool aanaa guutuu keessatti bonaan haalli mijataan waan jiruuf al tokko tokko bishaan ni hoogataa. Bishaan illee qabnee kunuunsinee kuufnee xiqqoo bishaan illee kuufnee itti fayyadamu yeroo ammaa kana fayyadamummaa hawaasa keenyaa daran mirkaneessuun badhaadhinni akka biyyaatii fi akka maatiitti illee qabanne bakkeen itti qabataman lafaan gahaa jiru kana bakkeen itti qabatamu lakkoofnee badi buunee ganda keessa oollee bullee uummata keenya akka kaafnee itti himnee barsiifnee kana yoo hojjenne akka hiyyummaa keessaa bahuu dandeenyu as kana bira teennee akka beela'uu hin qabne akka rakkachuu hin qabne karaa jedhuun kanarra hojjechaa jira. Kabiraammoo namni waan asirraa argate kana qusatee dabalataan maashinii garaagaraa bitachaa jira. Baankii keessa kaawwateetiin paampii bitachaa jira. Teekinooloojiitti fayyadamuu eegalaa jira. Jiruuf jireenya isaa fooyyessaa jira jechuudha. Kanaaf wanti gama kanaan hojjetamaa jiru dhugaa dubbachuu baadiyyaa keenya jijjiirree qonna keenya jijjiirree baadiyyaa jijjiirree jedhamee tarsiimuun qabame sun bu'uuraan lafarra bakkeen itti oolaa jiru fas godina kana jennee tokko godinaalee Oromiyaa keessaa akka fakkeenyaaf fudhannee bakkeen inni lafa qabatee deemaa jiru godina kana jennee fudhachuu dandeenya. Kana qofaa miti kilaasteraan qotuunis walitti sassaabnee deeggarsa
ulfakkaatu qotee bultoota keenyaaf keessattuu dhiyeessii garagaraarratti waan akka xaa'oo sanyii filatamaa deeggarsa ilbiisonni adda addaa jiru kan maasaa oomisha kana dhufaniitiin yeroo gara yerootti rakkoo irra buusan jiru kanas ogeessa asitti ramannee fi jalqaba irraa kaasee guyyaa facaasaa irraa kaasee hanga guyyaa haamaatitti kutannoo agarsiis baay'ee hawaasni qabu kana jala bu'amee deeggarsi buutuun paakeejiin guutuun godhamee fi akkuma argitu oomishni baay'ee qulqullina qabu baay'ina qabu asirraa argamaa jira jechuudha. Kanaaf akka waliigalaatti qabnee ilaallu inisheetiiviin kun inisheetiivii hiyyummaa karaa guutuu ta'een hambisuu danda'u. Wanti akka hiyyummaa immoo salphinni hin jiru. Qaaniileen hin jiru. Harka nama jala qabattaa yoo rakkoon uumamaa rakkoon namtolchee jira. Yoo rakkoon gahee harka nama jala qabattaa kana bira kennee kadhanna. Bishaan nu bira jira. Lafti nu bira jira. Kanaaf salphina caalu hiyyummaa kana karaa guutuu ta'een nuuf amma diinni keenya tokkoffaan lammaffaa sadaffaan hiyyummaadha. Hiyyummaa irra jabaannee hiyyummaa kana immoo badhaadhina nama akka buusuuf hojiilee hojjetamaa jiru keessaa tokko hojii qamadii bonaati akkuma argitan yeroo kanaan tiraaktaroonni fonbaanii baay'een socho'anii bobba'anii hojii baay'ee hojjechaa jiru. Buni yoo walitti hidhaanii ilaalla imala badhaadhinaa jalqabne kana galmoota gurguddoo qonna irratti kaa'anii arfan jennee waa 4 kaa'anneerra tokko midhaan nyaataatiin hin danda'u. Lammaffaa immoo carraa hojii qonnaa sadaffaa immoo ekspoort jennee biyya alaatti erguu isas jalqabneerra. Kanaan ala oomishaalee akka bunaa horii irratti muduraa kan biroo dabalatee baay'inaan ruuzii dabalatee impoortii kan gara biyya alaatii galan hunda amma baay'ee isaa biyya keessatti oomishuu biyyi keenya sadarkaa roga hundaan of danda'u irraa ga'uuf gaheen qonni kun qabu qonna jijjiirree baadiyyaa jijjiirree jiruuf jireenya hawaasa keenyaa diinagdee jijjiirannee hojiin hojjechaa jiru bu'aa qabatamaa kennitti gosaa jiru. Akka fakkeenyaatti godina kana jennee fudhachuu dandeenya.